31,2024 jennee qabannee dhiyaanne isin dhaggeesse. Gabaas tarkaanfii waliin Anguyyoo Jaarsoo humni waloo gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii Maddalbuudaa Birgeediin Biiftuu Bariitiif Shibraan Lagdambii waliin ta'uun dheengadda duulis 29,2024 godina Gujii Bahaa aanaa Sabba Buruu keessatti humna waraana faashistii PP gandoota afurirra walitti qabamtee gandoodeef gandubbannaa keessa qabeenya uummataa aduulis 28 abiddaan barbadeessaa turte ganam sa'aatii 1:30 irraa eegalee hanga sa'aatii 5:40 tarkaanfii ilaalee sarara fudhate injifannoo boonsaa galmeessee jira. Dabalataanis guyyumni gadda naannoo sa'aatii 6:30 tuumni birmanna PP kanaana Sabba Buruu fiiguun gandi siree buqqii keessa darbaa turtirra woboonattee dhukaasaan tumee reeffaaf madoonuuf duub deebisee jira. Humni waraana maafiyaa Abiy Ahmed irraa ajaja kumaa Habarra Nagaash Mukkonnaan nam jedhamu dabalatee loltoota isaa dhibbaa ol jajjabee waraana bilisummaa Oromoo biyyee dabaluun hedduus madeessee waraana faashistii PP Shanjira harkaan qabuun injifannoo dachaa taasisee jira. Lol bakka lama taasisa kanaan du'aaf madoona dabuun boojii baargarsuun cinaa meeshaalee waraana dishqaa tokko rasaas dishqaa 1,000 isnaayiper tokko rasaas biikimii 1,500 ol kilaashii Akaamaa 20 rasaas Akaamaa 1,630 ol irra eeguun galii moona qabsoo bilisummaa Oromoof taasisuun moora diinaa rifaasisu. Uummata Oromoo abbaa qabsicha boonsa marsibuu murnoonni bilchiginaa hawaasa Oromoo jumlaanidhaa jiraachuun eerame. Jaalurgufa diinaa waan qindeeffate qaba. Umrii aangoo isaa dheereffachuu fi impaayera bututtuu Itoophiyaa suphuuf kan carraaqu murni kololeela Abiy Ahmediin hoogganamu. Badii tokko malee ilmaan Oromoo yakkuun hidhee garmalee dararuu hojii idilee isaa taasifatee jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa jechuun adoolessa 30/2024 waraanni sirnichaa godina lixa Wallaggaa aanaa mana sibuu bulchiinsa magaalaa Mandiitti abbaa ijoollee 3 kan ta'e nama maqaan isaa obbo Taarikuu Zawduu jedhamu badii tokko malee maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda jedhuun mana hidhaatti darbachuun dararaa ulfaataa irraan gahaa jiraachuu jiraattotni magaalichaa himanii jiru. Aanichatti murnoonni bilchiginnaa irra caalatti manguddoota waggaa 60 olii irratti xiyyeeffachuun jumlaan qabanii hidhatti guuraa jiraachuu kan himan yoo ta'u kunis manguddootaatu dargaggoota faallaa keenyatti hiriirsaa jira jechuun akka ta'e himan. Bilchiginnaa godina Wallaggaa gudaa Yabiilaa qonnaan waraanni gabroonfataan bilchiginnaadhaan gadda adoolessa 29/2024 toora sa'a 12 keessa qonnaan bultoota hojii isaanii idilee malee hirmaannaa siyaasaa hin qabne sababa tokko malee Oromummaa qofaan yakkuun jumlaan ajjeesuun barameera. Namoota waraana sirna gabroonfataa PP ajjeefaman keessaa kanneen ammaaf maqaan nuge ganda heennaa Jawaajaa irraa Eebbisaa Dinqiisaa, Mirreessaa Alamaayyoo, Badhaasaa Gannatii, Morkaa Mokonnin, Tamasgeen Gammee, Dassoo Gammee, ganda Zangii irraa Darguu Baqqalaa fi Habtaamuu Baqqalaa yoo ta'an ganda Sawwaa irraa ammoo Damisee Gooshoo kan jedhamudha. Ilmaan Oromoo kunneen badii malee ajjeefaman kan jedhan maddeen murni kun kufuu isaa waan amaneef balleessee baduuf dhiiga qulqulluu dhangalaasaa oola waan ta'eef uummatni Oromoo sirriba keessa jiru keessaa dammaqee garee faashistii kan ofirraa kuffisuu qaba jechuun dhaamsa isaanii dhaammataniiru. Lama Wallaggaa Sayyoo keessa gareen bilchiginnaa shamarran Oromoo jabeessanitti fufan jaalhinna sabaa dabalata qaba. Waraanni sirna nama nyaataa PP goleewwan Oromiyaa cufa keessatti ilmaan Oromoo dhiira fi dubartii osoo hin jenne sababoota garaagaraa itti maxxansuudhaan yakkee dararaa hamaa adda addaa kanneen akka hidhaa, saamicha, gubaatii manneenii, reebichaa fi ajjeechaa hamaa irraan geessisuu amaleeffannaa godhatee itti fufee jira. Haaluma kanaan godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo keessatti gareen faashist bilchiginnaa shamarran Oromoo hidhuu jabeessee itti fufee jiraachuun ibsameera. Guyyaa dheengaddaa jechuun gaafa adoolessa 29/2024 ganda Minikkoo jedhamu keessatti abbaa keessantu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun shamarran maqaan isaanii Araarsee Mitikkuu fi Kuulanii jedhaman badii tokko malee ukkaamsanii hidhuudhaan garmalee dararaa jiraachuu maddeen keenya eeran. Akka maddeen keenya himanitti shamarran kun lameen siyaasa kam keessa kan hin jirre ta'uu fi maatiin isaanillee akka dhaqee hin dubbisne dhorkamuu isaanii maddeen keenya itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Godina Arsii Lixaa aanaa Dabbaa keessa kaadiroonni PP akkaataa ittiin uummata iraarsan mari'atan jaaliiraan gameessa bal'inni sakkattaa nutti isiniif dhiyeessi. Gartuun abbaa irree osoo ulaagaa mootummaa hin guutin mootummaa ofiin jedhu hawaasa nagaa waggaa 150 oliif mirga isaa sarbamee impaayaratti keessatti hacuucamee bulaa jiru. Badii irratti dalaguu itti fufuun hidhaa qe'ee fi qabeenyaa isaa barbadeessaa fi ajjeechaa irratti raawwachuun Oromiyaa qe'ee badiisaa godhee jira. Adoolessa 29/2024 godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa keessatti kaabinoonni